Dhaabbiin biqiltuu sagantaa dhaabbii waqtii arfaasaa aanaalee godina Gujii Lixaa keessatti gaggeeffamaa jira. Aanaalee dhaabbiin biqiltuu itti gaggeeffamaa jiran keessaa aanaan Bulee Horaa takka yoo taatu, biqiltuun miiliyoona 10 ol dhaabamuuf buufata dhaabbii biqiltuu 16 keessatti dhaabbiin akka itti jiru waajjirri qonnaa aanichaa himeera. Qonnaan bultooti aanaa Bulee Horaa lafa sagantaa ashaaraa magariisaatiin kunuunsinirraa bu'aa waan arganneef biqiltuu dhaabaa jirraa jedhan. Mootummaan immoo lafa tana misoomfadhaa jedhee lafa tana misoomsine amma akka dansaa waldeen irra ijaarame kan dhoqqee dho'ataa waan bacaa irra fayyadamu jirra misooma sululaatiin. Qilleensa dansaa dhaggachuu jirra haqaraarraa wayyaa amma qilleensa gaarii dhaggatiisa jirra. Latti tunis immoo akkanan turre sababa dhaabbaa biqiltuutiin kan wal qabatu daagaa muriisaan kan wal qabatu latti qara quncaatee turte amma immoo latti suni bifa dansaan haala gaariin amma marga gaariirraa argachuu jirra. Marga argamu kana immoo wali qabnee cirree uummata naannoo keenya jiruuf immoo akka isaan itti gargaaramanuuf haala mijeessaa jirra jechuudha. Ogeeyyiin qonnaa sadarkaan jiran biqiltuu dhaabame akka kunuunfamuuf gorsa ogummaa kennaa akka jiran dubbatan. Akka ogummaatti deeggarsi nu kenninu ogeeyyiin jiran hundi qindoomnee akka waajjira qonnaatti hojiiwwan jiran waliin qindoomaa hojjetaa jirra. Duraan biqiltuu eegumsa biyyaaf bishaanii qofa akka oolu yommuu ta'e bara kana immoo bara kana dhiyoos biqiltuu maaltii perpestirii biqiltuu nyaataaf irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirruu fi biqiltuu adda addaa maangoo, avokaadoo, paappayaa isaan kan wal qabatu iddoo bona hojjetamaa ture gubbaatti daagaa hojjetamaa ture gubbaatti bakka hojii baayoloojikaalaatiin buusne kadhaabaa jirru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Bulee Horaa obbo Bunoo Shaaqaa aanichatti biqiltuu miiliyoona 10 ol dhaabamuuf buufati dhaabbii biqiltuu 16 adda bahee dhaabbiin jalqabamuu himan. Biqiltuuwwan gosa garaagaraa kan nyaata namaas ta'u kan biqiltuuwwan bosonaatii fi nyaata beelladaas ta'u walumaa galatti miiliyoona 10 baranaaf karoorfannee hojii gallee jirra. Kana keessaa yeroo ammaa saayitiiwwan adda baane gara saayitii 16tti karoorfannee itti deemaa jirra. Bulchaan aanaa Bulee Horaa obbo Qumbii Arbaa mukkeen nyaataa fi daldala leeftaan nyaata leef oolaa gabayaa oolaaf dhaloonni dhufu gaaddisa qofa tan ta'in gaaddisa jala taa'irra waa nyaachuu akka inni danda'u. Kanarratti karoorfanneeti. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Gujii Lixaa obbo Mohammad Baalli godina Gujii Lixaa keessatti rooba arfaasaa fi gannaatiin biqiltuun miiliyoona 55 ol dhaabamuuf karoorfame biqiltuun miiliyoona 23 ol dhaabamuu himan. Yoo xiqqaate biqiltuu miiliyoona 55 dhaabisaa karoorfannee hagga sa'aatii kanaatitti miiliyoona 23 ol biqiltuun dhaabbatee jira jechaadha. Biqiltuun kun kallattii adda addaatiin gammoojjii keessatti baddaa keessatti namni maasii isaarraa kaasee iddoo daagaawwan adda addaa jiran irratti daagaan jiran irra deebi'anii misoomuu qaban jedhamee uummati keenya karaa ijaarameen karaa qindaa'een hojii kana jijjiirama qilleensaa kana bara kana irraa hojjechuu qabna jedhaniiti uummati keenya baay'eetii kadhaabaa jiru ta'uu isaati.